dhiigaa todda nama baasa san ta miliyoona ammoo ilmoote bakka fudhattee akka duraan fudhattee guddisachuu turtetti ammallee deemtee guddifatta miliyoonni sii kan inni tokko jiru jechuudha. Namni akkanuma laaftu matanatti ilmoo namni amata afur guddisee fuudhee fidee kan takka ati jaaniin arkin kan takka ati dubbistee hin beekne kan takka ati agartee hin beekne ilmoon tun ta'eetii harfa obdi yoo kana ta'ee namni abbaatti dhabee hundi fuudhee harfa ilmoon tun ta'eetii ji'a oli qabeessi fiduureeti yoo akkanuma laaftu makana ilmoo namarraa qeebaluu taate. nama takka agartee hin beekne guyyaa tokko maalumaaf lambartu keessa koona barii rakkina garaako jaalalaan na dirqee kanaaf hinaafuntu keessa koona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartaftoota qabjamtoota khiyya qaalii guutuunya jirtan kam nagaa fi eegdanii jirtanii jabaatanii isin jecha alhamdulillah annagiyaan qaba galata rabbii diibii isin dhufeetiin jira. Ayyaa maaliif baddee dhiyeenya kana jechuu keessanii oolamu dalagaadhaa fi anis xiqqishoo kaama taabaneetiin jira. Sanumaaf isin irraa badee jechuudha. Garuu arra maaltu na fide viidiyoo ariifoon kaleessin gadhiisee agartanii turtan jechuudha. Video sanirratti waan hedduu na ajaa'ibee jechuudha. Sanirrattiin deebisaa qubsaa deebisuuf dhufe jechuudha. Maaliif naafisii walillee hin beeknu bakka isaan jiranillee hin beeku telefoonillee isiillee qabu walillee hin beeknu jechuudha. Silaan deebisaaf hin ture garuu yaadee barbaadee ooleen kalee dhabee dhufe jechuudha. Halkan deemuu jaaladhu waan ta'eef asirratti yoo video kana agartee deebisaa qubsaa deebisuuf dhufe jechuudha. Akkuma isin agartan quba qabdan ariifoon viidiyoo kana dura isinii gadhiisee irratti jechuudha illee kaameraa dho'isee deemee isinii gadhiisee ture irratti agartanii turtan waa hundaa'u. Ariifoon jaartii tiyyaa miti ilmootiyya qabdii fiddee dhufu jirti jechuudha. Mana hin kireessinii fi irra wal taane mana hin kireessinii fi mana onni kireessituu fi hin jirtu fidii mana kanatti hafuura fudhattee ilmoota siyaa kanatee deemtu irra wal taane garuu inni na dhagoo hin dandeenye jechuudha. Waan inni isaaf injuu isaaf hin taane tasaa malee mana kireessee fi meeshaa itti bitee fi akkuma isin agartan sanii meeshaa itti bitee fi jechuudha mana uwwisee taa'ee eege garuu akka inni yaade san hin taanee fi isallee waa fayyaaf akkana ta'ee jaalala siitiif akkana of wallaalee jaalala mucaatiif akkana keessa dabre sarrabumaa beeka jechuudha. Khayrumaa fi inshaallah ammoo waan dubbachuu barbaade. Ani gizeenii fi ani itti dawwalee ana kijibuu maaliif isa barbaachise hin beekne itti dawwalee gizeenanii ariifa guyyaa lama guutuu guyyaa isa bultee maaliif haftee maaliif galuu dhabdee gizee kaan gizee dalagaa irraa bahee ni gala jechuudha. Inni mashkuula wanni isa godhee mana kireessuu fi meeshaa itti bituu fi waa hedduu irratti mashkuula ta'ee hafee jechuu naaf immoo diddaaf san yoon akkana jeen ayyaannaaf loltii yookaan natti hin dhiistuu waan jaamu isa dhagaame. Ani dalagaa fi biizii ta'ee daawwajiin na kadhataniitiin bakka dalagaatti akkana hafeenaan ji'a jeetiin dhiise jechuudha. Ani guyyaa lama manatti hin galle deemee barbaaduufis jaarsa keeti yoo hattuun amantu jedhanii mitire jaarsa kiyya ni nama waan ta'eef oseetiin dhiise. San booda kalee viidiyoon arga jechuudha. Isinillee nagartanii turtanii viidiyoo irratti ilmoo fiddee dhuftee dhaqee fidee dhufe jechuudha. Mana waa isa waliin qobsise garuu isiin nama imaltuu dhufe fakkaattuu namni imaltuu dhufe. Fagoo biraarraa namni dhufe jechuudha akka nanu beekutti shaanxaadhaan waa hedduudhaan akkasitti deema jechuudha. Isiin garuu akkuma nama akka mana kanarraa bee mana kana dhufeetti qullaaf mucaa fiddee itti dhufte. San booda maalirra walii galuu dadhabanii agartanii turtan miliyoona namni ilmoo ofii dhalee abbaa itti barbaadee abba geessuudha miliyoona miti miliyoona san miliyoona kudhanii miti miliyoona takkaa miti miliyoona meeqaa kafalee abbaa itti barbaada gisee abbaa itti agartee isiin hogga ammaatu warri keenya gaafa bilbilaan dubbiste jechuun warri keenya ilmoo abbaa galchee ilmoo dhiiraatii jaaniiti na cinqaa jiranii jetteeti fiddee dhufte gisee walii galan jechuudha. Ammoo eegaas dhuftee isaa agarte itti dhagahame immoo maaltu isitti mul'ateeti. Miliyoona naakanni miliyoona takka waan itti lafee afaazaadhaan itti bitee aannan itti bitee guddisee asiin kee miliyoona takka naakanni miliyoona takka zee naakanni ta'e mucaasii kanneetiin deema. Ilmoo ofii yoo namni ilmoo ofii haati ofii dhalte ilmoo ofii gurgurattee miliyoona takka fudhatte inillee sirraa bituu danda'a. Ani waan hin jiru qabu asirratti waan hin siin jiru takka illee hin jirtu. Ariifoon na achitti qarshiin inni qabu
تانيني مليانا متي دورالة تكغرتي مي دورالة تك مش مليان تكوان قطة ده مليان تكيشو وان قطة ده سيجله دورالة تكواني إني سيخن نجرو تانا قبيغتي سموتي دي تفهم سيسي سموتي دي لغاي ميتي بكا إتديمو جرتورا أوفين كابيني يروتي هنقبيني يو هجي قباتل يو نفو هجين قبانل يروتي هنقبيني سينجا عارفون قرشين تكتني قباسي أنا خيساسي خنو تكنجرتو لأنه أنا أكنا لفيتي نور كي أدو في روبر رديمي قبنا في أو رديمي رفئي ولين في ديوان تيفي قرشيناتي سن دمخيتي ilmo abbaan haati ilmo ofii guddifachuu waanuma jiru anillee ndalo ilmo ti ilmo guddifadha abbaan fedhee kun waanati baaftee mi waan sudura bi'ee miti namni ilmo ofii dhalee guddifachuu waanuma jiru garuu ilmo ofii abbaa ilmootti miliyoona naa kan siifiin kan naajanii gurgurachuu waan hin jirra kuni inillee bikarraa fidee siif kannu miliyoonni hin jiru yeroo ta'in gubini akkuma baasa boran baafachuu deemaa Itoophiyaatti maal minaamin ani naafuun galee chuudha yaasoo inni keekuni garumoo bakka qarshii irratti aarifoon qarshii na duru qabus takana garreeni jechuun namni gizee wanta laaxeedha qofumaa fi qamsaa waliin dhufa wanni namni qabu jirtu yoo haa gumu bultii jaarratu san nama fuudhuudhaaf hojii inni baasu yoo taate malee namni gizee wanta laaxee wanni inni qabu takkan jirtu waan ichi boodaa waliin qabna naaf aarifooni wanni inni ichi baasee qarshii sii kan takkan jirtu san dhimma keetii fi yeroo garaa godhate sanii ilmooteetiin nabira jira namni beeka dubartiin ni beekna nuti waa hundaa jechuudha maaltu dhiistee deemu gara fudhattee deemu maaltu siinke gaafa suu jaalattee deemattee ni har'a haarifoon hangam takka tujjaara ta'e hangam takka tujjaara beekamaa ta'eeti ati ilmoo isaa barbaaddee warri keenya ilma dhiiraatiin nurraa galchinaan ja'an jettee barbaaddeetu itti fidde inni hangam takka qabiilii ta'uun sin mul'atteeti eegalee dhufte miliyoona isa gaafatte miliyoona isaa fidee sii kanname isa raafidee siif kanna miliyoona san bakka inni raafidee sii kannu walumaan nagaay garuu ani yoon si arge yoo wala garree jechuudha hogguus wal faamna naafeeti wanni nii fi bakkaan ani hin beeyne bakkaan ani yaani bakkaan ani hin beeyne iyyaafadullee hin dhageenyattillee waliin baataniifillee hin jirtu tansisanii hojii biraa rabbi isiniin gaafata annan galchu garuu dhimmi isii mana kireessitee fi waan isii mogga baaftee fi ani fidii na bira hogguna bira fiddee ilmoo teerraa fudhattee ilmoo sii kannu barbaaddellee siifin kannaarra wal galtan siifin fidaa mucaa keetirra walii galtan imre wanni na ana dheessitee mogga baaftee mana kireessitee fi isii wajjiin guyyaa lama wanni achi gootus takkan jirtu naafetee haarfoo dhugaa dubbachuuf wal faamna jechuudha namni safaata qabdi dhugaan dhugaa qabdi namni bultiin hin taphatu yeroo hunda namni bultiin hin taphatu guzee takka bultiin taphata namni sii galee bultii jechuun waan ganama jaaranii galgala diiganii miti jechuudha waa tapha ijoolleetii miti saniifuu wanni nakki jibduufis hin jirtu fidiin sinjee silaa fiduu qabda ture silaa arraati fiddee wanni fedhee yoo dhufe bakkaan ani wanni nan dubbadhu takkan jirtu jechuudha bakka ati ani fidi sinjee ati garuu fedhii keetiin bakka ofii feetetti meessite sanitti arra ilmoo saniis yoo sii kanniteellee miliyoonni ati kannitus takkan jirtu miliyoonni isiilleen atilleen isarraa eeggatulleen hin jiru garuu ilmoo sanillee yoo irraa fuute bakkee ati olnee ixu akka hin jirre bichaa beeki ani masaanu yaani ayyada mucaa saniif ayyadaa yoon ta'e ayyadaallee ayyadaa hamtuudha sigale akkaan ani sinjee sila arra qaalii kiyyo guuttee ilmoo san fiddee isii fi ilmoo san fiddee dhuftee wanni inni dubbadhu takkan jirtu eegaa atilleen ganda meessitee mana kireessitee fi mogga baaftee ofii fi keetuufu guyyaa lama bira bultee akkuma jette sanitti akkuma yaadde sanitti yaada kee guuttatta maallaqa illee bakka irraa fittee kannituuf siin eega ani ilmoo san ammoo hulaa mana kiyyaarra hin dhaabtu du'eetiin bada malee duraan fidii siin je'eetiin fidii rakkoon qabu siin jeetiin ture arra garuu eegaati karaa kanaan dhufte fiddee hulaa xiyyaarra hin dhaabdu arguu hin danda'u qarshiin ati baastuu siin jirtu siifiin kannaa inuma qarshii siifiin kan nagaasanitti yaannaa wanni itti yaaddee miliyoonni maalleenni safaata dhufa haasoo isin teessanii haasoo itan sanirra dhufa ajaa'iba wallahi maallaqa siifiin kannaa innan deemtee nama fidattee dhufte nama itti fidattee dhufte inni namaan sitti fidadhee dhufaa yaanii nama fideetiin walii isin kannee maallaqa sanammoo nama saninaa kannita mucaa gatiidha mucaa mana moodachiidha moo maali ilmoon ofii dhalte haati ilmoo ofii dhalte irratti gatii goote waan itti lafeetti guddis mucaan kun gaafa arra tana keessa dabree guddatee bakka gahee ilmoo namaa ta'ee danda'ee jijjiiramee dabartee fi gaafa sanoo haaretti irraa fudhachuu deemta hangan sidhalee si guddisee gara si baadheettee mucaa gaafatuuf deemta ajaa'iba zabana laakhir keessa jirra ani waan hin dubbadhu hin qabu
astaghfirullah rabbi jechuullee namatti hin godhin jechuudha namni ilmoo fi gatii godhu jechuun ana akka kiyyatti ilmoo qalataanni dhufti wanni hundinuu waan rabbiin jeeni dhufti dhugaadha wanni dhufne hin jiru anis dubartiidha waan ta'eef hin dhuftu akkamii dhufti hin jiru laakiin ilmoon ofii dhala irratti eegan abbaa sanitti argee abbummaan sanu haarifummaan kunuus ilaarra ilmoon san yoo miinsii argee siyuu beekaa jee isa isiin kaanne lafa haatee eeganni isii haatu dhabe isiin miliyoonaan fada miliyoona fadu maaltu fide miliyoonni ati fudhattu hin jiru miliyoonni ati eeggattus hin jiru sammuuti amansiistee itti gammaddee hin rafini ani aarifoo dhiiga irraa fuudheetiin ilmoo sanirraa illee dhiiga fuudhee jechuudha aarifoo bakka akka fedhees ta'ee jechuudha aarifoo irraa dhiiga fuudhee ilmoo sanirraa dhiiga fuudheetiin akkasitti ilmuma sanuu jechuun mushati miliyoona eeggattaa miree aarifoo irraa miliyoonaa miti ilmuma sanuu aarifoon tiyya jeesi amanuu agartee miti anaatu bakka silaa ilmoo abbaan ilmootti tiyyaa miti jee falmoo san bu'ee falmee jechuudha dhiiga aarifoo irraa fuudhee ilmoo sanirraa fuudhee ilmoon tuyyoo aarifoo taate ilmoo sanuu abbummaa sanuu ilmoo sanuu sii fayyama sii galee mushati miliyoona gaafatuu dhiisiiti. Dhugaa dubbachuu fi waan hedduu nama ajaa'ibu haati abbaa ilmootti barbaaddee eegatti fidde booda osoo abbaa nuti yaa miti jee isiin kaadin miliyoonaan fada astaghfirullah lazim zobana akhir keessa jira dhugaa dubbachuu fitoota qabdumtoota qiyyaa ayyaan dhala akka ta'eeti akkamitti kaneetaa jechuun keessanii lolamu dhugaa dhala akka tiyyaati an dhala akka tiyyaa yoo ta'e illee ilmootiyya eegan abbaa itti barbaadee nama ni qonnamoonni akkanaa nama qonnamuun ni jirti nama biyya namaa keessa deddeemu eegan abbaa itti agaree miliyoonaa miti qarshii hin gaafadhu alhamdulillah abbaa fi ilmoo walnarraa agarsiisuu nunaaf waan guddaadha jeetiin usa malee waniin miliyoonaa fi qarshii gaafadhuuf takkan jirtu jechuudha qarshii ni dhumti ilmi namaatis ni jijjiiramu bakka takkan taa'u mucaan sanis dhagaan mataarran taa'u ni guddata burganama hiree isaa moqora waan ta'eef qaanyiidha ni akkanaati warri garuu akka barbaadanii fudhatanii ayyaana kamitti kana taatillee dhalaadhaa barii jettanii waan barbaadde yaaddan akka barbaadanii fudhachuu dandeessanii sannan galchu jechuudha kan biraa ammoo aarifoon anatti hijibuun saasan ani namureeti akkana namure jechuudha inshallah sanammoo ani aarifoon na aarsee ji'eetillee dubbitan keessatti dhiisee duuba hin badu hin bo'u jechuudha duubarraa hin hafu waan maaliif akka ta'e akkamitti akka dhufte eeganni wallaaleef irraa sumaafiin kan naa'u maallaquma saniin sii kan naa'u namni akkanuma laaftu matanatti ilmoo namni amata afur guddisee fuudhee fidee kan takka ati jaaniin arkin kan takka ati dubbistee hin beekne kan takka ati agartee hin beekne ilmoon tun ta'eetii aarifoo abdii yoo kana ta'ee namni abbaatti dhabee hundi fuudhee aarifoo ilmoon tun ta'eetii ji'a oli qabeessi fiduureeti yoo akkanuma laaftu matana ilmoo namarraa qeebaluu taate nama takka agartee hin beekne guyyaa tokko telefoonaan aarifoo abdii ilmoon ta'e na bira jirti akkana ilmooteetii. Namni yoo gaafa garaa qabullee si dubbisuu baate eega dhalleellee si dubbisuu baate hoggaa afur jechuun wayii guyyaa afuri torbaan afuri sin dubbisiin eega ilmoo namata furgeessee abbaan kiyya ummaati jechuu barte ilmooteetiin na bira jiraa jedhanii nama barbaaduun waan nama gakkutuu miti isaan inshaallah ani dilii hin seenu kana khalanni dhufuu danda'an illee dhalaadhaan ta'eef khalanni dhufuu danda'a sanammoo dhiiga adda nama baasa yaani wanti hin jirru jechuudha magaala jirra dhiigaa todda nama baasa san tamiliyeena ammoo ilmootee bakka fudhattee akka duraan fudhattee guddisachuu turtetti ammallee deemtee guddifatta miliyeenni sii kan inni tokko hin jiru jechuudha yoonii fi seera dhaqoo barbaaddee seera dhayiteeti aarifoo seeraaf dhiyeessitee akkasitti seera sanarra seerri addeessin baasa malee miliyeena kudhan hatee ilmoon daaban taane meekuriin taane sirraan bitamu ilmoon namaa hin bitamtu hin gurguramtu kanan beekutti inshallah sawwalumaan kan laallu taha yoo rabbi naamicheessee naalaafisee bakka isaan jiran illee agarsiise jechuudha odeeffadheetiin walumaanuu isaan irraa maal akka yaadanii waan kana haasa'u jiran isinirraa bare jechuudha akka nama takkaatti akka masaanutti irraan qorrifadhee yaani waniin hin godhu takka hin jirtu hordoftoota kabajamtoota kiyya inshallah bismillah du'aayina godhadha du'aayitee sanii na cinaa dhaabbadha hangam video biraa qabadhee isinii deebi'u assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh